karoora xiiqii bara kanaan raawwii dachaan galmaa'uun kan bara darbee irraa adda taasisaa jedhan. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud qorannoo hojii magaalaa Adaamaatti geggeeffamaa jiruun gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa kurmaana lammaffaa bara 2017 hooggantoota olaanoo naannoo godinaalee magaalotaa fi aanaalee hirmaachisee guyyoota 3 fi magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeeffamaa jira. Gamaggama kanarrattis gabaasni hojii paartii fi mootummaa karaa itti gaafatamaa siyaasa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Namarraa Bulii fi itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawudiin walduraa duubaan dhiyaatee irratti mari'atameera. Gamaggama kanaan haala karooraa fi raawwiin hojii mootummaa irra jiru laalchisuun itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawudii hojiin inisheetiiwwanii uummata biratti karaa adeemfamuun hojjetamuu fi raawwiin hojii dachaan galmaa'uun karoora xiiqii bara kanaa kan bara darbee irraa adda taasisaa jedhan. Karoora xiiqii jennee karoorfannee hojiitti gallee jirra. Karoora kana kan qopheessine boqonnaa qophii jennee bara darbee kurmaana arfaffaa irratti baatii eblaarraa kaafnee qopheessaa turre. Barri kun baruma raawwiiti jechaadha. Karoora barana qopheessine kana kan bara darbee irraa wanti isa adda taasisu maal inni tokkoffaa hojiiwwan bara darbee jalqabaman inisheetiiviiwwan raawwatamaa turan babal'isuudha. Lammaffaa inisheetiiviiwwan kana lafa isaan hin gahin itti babal'isuu qofa osoo hin taane lafa isaan jalqaba gahan sanitti illee lafa qabsiisuudha. Aadeffannaa uumuu jechaadha. Uummata biratti fakkeenyaaf qonni kilaastara aadeffamuu danda'utu irra jiraata waan ta'eef isaan lafa qabsiisuudha. Sadaffaa immoo wantoota hojjechaa turre kanneen baay'een isaanii gama oomishaatiin yoo fudhanne oomisha jalqabaati waan ta'eef sona itti dabaluu kanaan keessattuu industirii godoo jenne gama oomishoota qonnaa kanarratti sona dabaluudhaan gatii gaarii akka baasan gochuudha. Sadaffaa immoo amaloota karoora xiiqii bara darbee ariitii baay'ina qulqullinaa fi kan darbeen madaaluu dhiisuu galma bira gahuu barbaannu madaaluu amaloota jedhan of keessaa qaba karoorri kun jechaadha. Haala kanaan raawwii keenya ji'oota 6 darbanii yoo madaallu gidduu godinoota garaagarummaan haa mul'atu iyyuu malee raawwiin keenya akka waliigalaatti gaariidha. Raawwiin inisheetiiviiwwanii gaarii jira. Keessattuu kan misooma baadiyyaa akka gaariitti deemaa jira. Kan magaalota keessatti illee galma kaa'anne faana yoo laallu reefuu persentii 40-30 kanarra jirra. Haa ta'u malee raawwii keenya bara darbeetii wal biratti yoo laallu immoo dachaa hedduun guddisuu dandeenyee jira. Hanqinaaleen haala raawwii fi kenna tajaajilaa jiraachuu ibsanii hanqina rakkoo kenna tajaajilaa furuu fi kallattii lamaan hojjechaa jirras jedhan. Bakki itti hanqina qabnullee ilaallee jirra. Bakki itti hanqina qabnu keessattuu haala ittiin hojiiwwan kana raawwannu irratti hanqina qabna. Wal fakkeessinee raawwachuu dhabuun godinaa godinatti garaagarummaan jiru bal'aa ta'uunsaa godinni tokko yookaan magaalaan tokko hammi deeme kan karoora isaa xumure jira. Waan tokko tokko irratti karoora isaa kan xumure jira. Tokko tokko immoo reefuu lafaa kan ka'aa jiru jira. Kana gara tokkotti akka dhufan taasisuun barbaachisaadha. Lammaffaa kenna tajaajilaa keenya keessatti hanqinoonni turan ammallee kan itti fufan jiru. In fact rakkina kenna tajaajilaa keessa jiru kana furuudhaaf kallattii lama qabannee deemna. Tokko caasaa gandaa bifa haaraadhaan ijaarree jirra. Mootummaan uummatatti siqeetiin tajaajila akka kennuuf baruma kana keessa kurmaana lammaffaa kana keessa kan ijaarsa isaaniitti galle abdii qabna. Caasaan kun jijjiirama guddaa gama kenna tajaajilaatiinis gama misoomaatiinis gama bulchiinsaatiinis gama nageenya mirkaneessuutiinis jijjiirama guddaa akka fidu abdii qabna. Lammaffaa karaan ittiin tajaajila keenya fooyyessina jenne teknooloojiitti gargaaramuudha. Teknooloojiitti gargaaramuu wajjin wal qabsiisee manneen hojii muraasni wanti isaan jalqaban jira. Fakkeenyaaf kenna heeyyama daldalaa irratti hojiin hojjetamu baay'ee kan nama gammachiisu. Heeyyama daldalaa namni fageenya irra taa'ee heeyyama daldalaa baafachuu haareffachuu haalli itti danda'u uumamee jira. Geejjiba keessatti illee yoo dhufne geejjiba keessatti illee sirna tikeetiingiitiin tikeeta kutatanii tajaajila geejjibaa argachuun dhaabbileen tajaajila leenjii konkolaachisummaa fi akkasumas immoo sakatta'insa konkolaataa gaggeessan seentarii tokkorraa giddu galeessu tokkorraa haalli ittiin to'atamu
uumamee jira. CCTV kaameraa gochuudhaan to'annoo kana gaggeessuun danda'amee jira. Dr. Abdullaziz itti dabaluun gamaggamichaan boodasii madda hanqinaalee adda bahe irratti waloon kallattii taa'uun jijjiiramaaf hojjechuudha jedhan. Gamaggama kanaan booda wanti eegamu maal inni hanqinoota keenya kana irratti waliigaluun barbaachisaadha. Madda hanqinoota keenya raawwiin keenya gaariidha jennee jirra. Haa ta'u immoo hanqina of keessaa qaba. Hanqinoota kana irratti gaafa waliigallu madda hanqinoota kanaallee adda baafnee irratti mari'annee itti waliigalla kallattiin kennama. Baay'een isaa gaggeessummaa keenya wajjin wal qabata. Akkaataa ittiin hojii kana qabanne, akkaataa itti deeggaraa jiru, akkaataa itti raawwachiisaa jiru wal qabata waan ta'eef kanuma irratti kallattiin taa'ee jijjiirama fiduudhaaf bal'inaan kan socho'amu ta'a jechaadha. Gaggeessitoonni gamaggamicha irratti argaman tokko tokkos jijjiiramni raawwii hojii gama hundaa sadarkaa inni irra jiru kan agarsiisu hanqinaa fi cimina adda baasee hojii harcaanii jiran yeroo hafan keessatti raawwachuu fi nu gargaaruudha jedhanii karoora xiiqii milkeessuun muuxannoo hojii qooduuf kan fayyadu ta'us dubbatan. Akkaataa baay'inni uummata keenyaa dabalaa jiruun gaafiin uummata keenyaa bu'uuraalee misoomaatii wajjin wal qabatee roga barnootaatiinis roga fayyaatiinis roga qonna misooma baadiyyaatiinis horataalee mootummaa dabalatee akkamitti jijjiirama akkamii fidaa jirra kajusan sirriitti qorachuudhaan hanqinoota karoora keessatti mudatan karoora kurmaana sadaffaa fi afuraffaa keessatti guutuu akka qabnu hojiiwwan harca'ee hafan bakka guunnee jijjiirama uummataa daran abdachiisaa akka inni fidutti deemuudhaaf jijjiirama ajaa'ibsiisaa ta'e biyyattiin teenya fidaa jirtu keessatti hooggansi hanga aarsaa lubbutti kafaluudhaan hojii ciccimaa uummanni itti gammaduu danda'u hojjeteera. Kan isa kan ammas gara fuulduratti itti fufsiisuudhaaf kana caalaa hojjechuu akka qabnu karoora xiiqii bara kana qabannes maal milkeessine isa harca'ee hafe immoo akkamitti bakka buusnee halkanii guyyaa carraa'inee uummata kana fayyadamaa godhuu dandeenya kajuu irratti sirriitti bal'inaan kan mari'anne ta'uu isaa. Bifa kamiin hojjennee hojii kana milkeessinee kan jedhu gamaggamne ji'oota jahan itti aanu keessatti immoo hojiilee harcaanii hafan karoorsinee akkaataa itti hojiin kunis harcaatii malee itti raawwachuu danda'u milkeessuudhaaf gamaggamni galtee guddaadha jechuudha. Tokko waan gaarii jiru sana babal'isnee bifa wal fakkaataa ta'een hojjechuuf nu fayyada. Inni lammaffaa immoo hanqinoota adda ba'an immoo irratti karoorfannee deebi'aa tattamaatti ilaannee sirreessuudhaaf kan nu fayyaduu fi hojii hojjennee itti nu jajjabeessa. Bakka hanqinni jiru immoo akka fooyyeffannu nu godha waan ta'eef bu'aan isaa baay'ee olaanaadha. Gamaggama kanarraa cimina tures hanqina jirus argeen jira. Dabalataan mareewwan taasifamurraas godinaalee Oromiyaa magaalota Oromiyaa hundumaa waliin carraa wal arguu waan argannuuf tooftaa hojii dabalataanis rakkina keessaa yookiin hanqina jiru keessaa karaatti ba'anis akka muuxannoo dabalataatti fudhanna. Bakka hanqinni jiru sirriitti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jedha. Akka kootiittis akka dhuunfaattis halkanii guyyaa hojjechuu na gaafata.